Hoggooti jaartii namaa saltee akka jaartiin teessi jala salamu jirtu beeki. Hoggooti jaartii namaa saltee akka jaartiin teessi jalatti fuul jechuu jirtu beeka obboleessa koo. Salmaanni siin jaan laal yoo imaanni rabbii qomatee keessa siin jiraatin feetu qullaa deem feetu suuraa baasti godhi feetu kafeeta ta'e feetu kas ta'e feetu kana ta'e feetu yoo salmaata san hin barin itti seenuu hedduu cima. Naa isin hima. Salmaanni kuyyuu hin beeyne itti seenuun hedduu cima. Asii fi as qabanii yoo sitti darban malee. Bilumata ol qabachuun yeroo meeqa si keessatti. Yoo salmaata san hin beekin jechuudha. Dhala salmaata ala bartee daqiiqaa shanitti korti dirti daqiiqaa shanitti wallaahi billaahi tallaahi taraniin qabadda. Hudduu kala farri bilaa dhiira gise garte la. Yoo qaama hojjiraattee hudduu ishee kana goote la. Walaa waltee. Fedhu jaarsaa qabaattu fedhu jaarsa qabaachuu habaattu hudduu kala farri bilaa. La dhiirsi daqiiqaa shanii gichiitti godha. Maal qaba hudduu kala farri gamtu tana sadii saree inni. Yoo ati iktiraamaa fi kabajaa qabaatte immoo laal iktiraamaa fi kabajaa qabaatte dhiirti mana fincaalee sin godhattu. Iktiraamaa fi kabajaa qabaatte dhiira takka keessa maamusaan mana kana keessa baatii takka waliin jiraatta. Dhiirti dhalaa inni salti maarraa inni jedhu itii firraa fidetti. Minnik dura mucoon takka ni beektaa zala jirti gurbaan tokko. Inni dubba duri sifaraata mistera namaati. Mistera namaati raanaa isaanii. Dhalaan ifii tottolfatteeti huccuu rakkaataa kayyattee jetti. Dhiirti kanaala osuma je'uuti bira sessiixee irraa fiddi. Ganaa inni maal qabaree bomba si giyya. Walumaa keeyyatti bitti godha. Dhalaa tanaatu jiruu waliin baxaabbataa jira. Dhiirti taatu jiruu waliin baxaabbataa jirti. Inaayaa hin nurraa dhiisaa nuti jirra nuti.